wantoota dhukkuba onneetiif nama saaxilan yeroo laallu wantoota modify gochuu dandeenyu yookaan wantoota nuti sirreessuu dandeenyuu fi wantoota immoo nuti sirreessuu hin dandeenyu yookaan non modifiable risk factors kan jedhaman jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Wantoota nuti sirreessuu hin dandeenyu yookaan non modifiable risk factors kan jennuun keessaa tokko umurii ta'uu danda'a. Umuriin waggaa 60 ol ta'uun dhukkuba onneetiif nama saaxiluu danda'a. Dhiira ta'uun saalaan dhiira ta'uun illee dhukkuba onneetiif saaxiluu danda'a. Garri biraa immoo family history of heart disease. Maatii keessatti dhukkubni onnee jiraachuun maatii sadarkaa tokkoffaa kan jennuun abbaa, haadha, obboleessa yookaan obboleettii irratti dhukkubni onnee jiraachuun nama tokko dhukkuba onneetiif saaxiluu danda'a. Kunniin non modifiable risk factors kan warra jedhamanii. Warra nuti immoo sirreessuu dandeenyuun keessaa warri gurguddoo dhukkuba onnee kana naaf nu saaxiluu danda'an keessaa inni isaan gurguddoon tokkoffaan dhukkuba sukkaaraati. Dhukkuba sukkaaraa fi dhukkuba sukkaaraa sirriitti control hin taane yookaan sukkaara keenya sirriitti yoo yaalamnee sirreessuu hin dandeenye dhukkuba onneetiif saaxiluu danda'a. Kan biraa dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, kunis akkuma dhibee sukkaaraa dhukkuba onneetiif nama saaxiluu danda'a. Inni sadaffaan dislipidemiyaa kan jennuun yookaan faat coomni dhiiga keessatti ol baay'achuun dislipidemiyaa jedhama afaan saayinsiitiin. Kunillee dhukkuba onneetiif nama saaxiluu danda'a. Kana alatti immoo furdina garmalee ta'e obesitii kan jennuun amma namoonni baay'een biyya keenya keessatti illee sirriitti furdachaa jiru. Furdinni dabalaa jira. Kunniin dhukkuba onneetiif nama saaxiluu danda'u. Kan biraa immoo amaloota akka tamboo aarsuu fa'aa, alkoolii garmalee fayyadamuun fa'aa dhukkuba onneetiif nama saaxiluu danda'u. Kan biraa immoo physical inactivity yookaan sochii qaamaa gochuu dhiisuun dhukkuba onneetiif warreen nama saaxiluu danda'an.